Magaalaa Adaamaatti waajjirri nageenyaa kutaa magaalaa Daabee gamaggama raawwii hojii bara 2016 gaggeessuun caasaa milishaa fi gaachana sirnaaf beekamtii kenne. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa kutaa magaalichaa obbo Fayyisaa Lammii misoomaa fi guddina biyyaa fi lammiilee keessatti nageenyi hiikoo guddaa qabaachuu himanii bara kana hojii nageenyaa waaressuu hojjetamaa tureen bu'aa guddaan argameera jedhan. Nageenyi waaraan waliigala akka biyyaatti haa ta'u akka magaalaa keenyatti dabalatee akka kutaa magaalaa keenyatti nageenyi waaraan bu'u hiikoo guddaa qaba uummata keenya biratti. Tokkoffaa nageenyi gaafa mirkanaa'u hawaasni keenya misooma isaa daldala isaa karaa nagaa ta'een daldalatee galuu kan danda'u. Kanaaf hiikoo guddaa qaba uummata keenya keessattuu kutaa magaalaa keenya keessatti hiikoo guddaa kan qabu ta'uusaa hawaasni keenya nu mirkaneessee jira jechuudha. Hiikoon isaa jiruuf jireenya uummata keenyaa fi akkasumas qaamolee nageenyaa fi hooggansaa dabalatee fooyyessuu keessatti nageenyi yoo jiraate qofa namni galee ba'uu kan danda'u. So kanaaf bu'aa kana hawaasni keenya waan dhamateef amantaa guddaa qaamolee nageenyaa gatuudhaan isa faana hiriiruudhaan wantoota amma kaase bu'aa guddaa amma argame kana kan arganne ta'uusaati jecha. Gamaggamicharratti gabaasni raawwii hojii nageenyaa bara 2016 kan dhiyaate yoo ta'u akka kutaa magaalichaatti caasaan nageenyaa aarsaa barbaachisu kamuu kafaluun uummata magaalichaaf nageenyi amansiisaan akka jiraatu taasisuu isaa gabaasicha keessatti caqafameeti jira. Gochoota alseerawaa ta'an kamuu to'achuun sochii diinaa hordofuu fi adabuun meeshaaleen waraanaa garaagaraa to'atamaa turuun dhimmoota nageenyaa irratti mariin hawaasaa sadarkaa garaagaraatti gaggeeffamaa turuu fi hojiileen nageenyummaa uummataa mirkaneessan kanneen biroo hedduun hojjetamaa turuu gabaasichi tuqeeti jira. Keessumaa sadarkaa kutaa magaalichaatti hordoffii kontiroobaandii irratti taasifamaa tureen bara kana qorichoota, keemikaalotaa fi meeshaalee waraanaa dabalatee kanneen biroo qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 olitti tilmaamamu to'atamee mootummaaf galii ta'uunis ibsameeti jira. Gama biraatiin yaa'insa odeeffannoo fi qabatamummaa isaarratti qormaanni turuun akka hanqinaatti ka'eeti jira. Qaamoleen waltajjicha irratti qooda fudhatan hojiin nageenya uummataa waaressuuf hojjetame qabsoo guddaa keessa kan darbee fi kan dinqisiifatamu ta'uu himanii fuuldurattis hanqinoota jiru kamuu cufuun caalatti nagaa misoomaa fi guddina biyyaatiif kan hojjetan ta'uu himaniiti jiru. Waa'ee xiinxallii waa'een infoormeeshinii dhugaadhaa nu hafa. Kanarratti akka kootittis asiin durallee kaasaa turre walgahii gaachaa sirna addaattillee kaasaa turre odeeffannoon dhufuu qaba. Ija ta'uu qabna. Odeeffannoo namni muuxannoo qabu jiraachuu danda'a. Garuu waan qabatama ta'e waan dhugarratti hundaa'e tokko har'as borus akkuma diinni keenya rafaan bulletti nullee rafuu qabnu jechuudha. Kana ga'uun teekinooloojiidhaan akkaatti fuuldura keenyatti laaluun kuni lafarratti hojjetame laaluun kuni teekinooloojii kana ga'uun kun akka fooyyetti kan as ga'e miti. Baay'ee galatoomaa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Abdoo Mahammad caasaaleen nageenyaa faayidaa uummataa dursuun diina waliin wal'aansoo gochuun ilaalchaa fi aggaammii diinaa cabsaa nageenya biyyaa fi uummataa waaressuun badhaadhina waloo fiduuf qabsoo taasisaniif galateeffataniiti jiru. Caasaa nageenyaa keessatti namni mindeeffame yoo jiraate poolisii fi hooggansaa fi caasaa milishaati. Warri kaan tololtummaadhaan hojjettu kaan hojiin qabdanii kaan immoo osuma hojii qabdanii hojii guyyaa hojjetaate halkan dhaabbataa bultu milishaa dhumti mindaa qaba jedhamuyyuu akkatti mandara keessaatti funaantan akka uummanni waan godhaa oolu inuma agarra jechaadha. Ji'a tokkoon kaffalamaa ji'a tokkoon kaffalamuu sana hunda rakkoo sana hunda dandeessaniiti. Nageenyannaa dursa Oromoon sirna ijaaraa jirra biyya kana utubaa jirra. Biyya badhaate dhaloota egeree dhaalchisuudhaaf deemna. Kanaaf rakkoon nurratti dhaabbata. Ilmaan keenya maatiin keenya kana booda dhufan biyya badhaate biyya nageenyi sii mirkanaa'e biyya Oromoon walqixxummaan biyyattii kana keessa jiraatu biyya rakkinni seenaa ta'e rakkoon nageenyaa seenaa ta'e ijaarra jettaniiti kutattanii kan qabsa'aa jirtanii kanaaf galata guddaa isinii qabna. Hojiraawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Daabee obbo Salamoon Nagaash hojii nageenyaa cimaa hojjetamaa tureen yaaliin diinaa fashalaa'uu danda'eera jedhan. Oromoon kan qabsaa'eef walqixxummaadhaaf tokkummaa biyya kanaaf malee Oromoon akkasumaan miti jechaadha.
Dhaloonni dhufaa darbaan aarsaa kaffaleeti. Waggaa tokko jaarraa tokkoof walakkaa jenneen odeessaa baane warri jaarraa tokkoof walakkaan dura jalqabanii dhimma injifannoo Oromootiif yookaan immoo dhimma jiraachuu Oromootiif qabsaa'aa turanis dabalamee aarsaan isaanis dabalamee kan kaleessaas dabalameeti biyyi kun akka dhaabbattu kan ta'e jechaadha. Oromoonis kan injifannoodhaaf ga'e. Har'as injifannoo Oromoo duubatti deebisuuf diinni inuma yaala. Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa maqaa faanotiin gurmaahee har'a biyya diiguuf deemu jibbiinsa saba kanaa duwwaa waan qabuuf injifannoon Oromoo waan ittiin tolleef. Injifannoo uummanni Oromoo aarsaa kafalee argate gara dabarsuuf diinni ammas rafee hin buluu kan jedhan obbo Salamoon caasaan nageenyaa ofii fi uummata isaa ijaaruun biyyaaf uummata isaa injifannoo caalutti ceesisuu akka qabus dhaamaniitii jiru. Yeroo hunda garuu caasaan nageenyaa stand by proactive odeeffannoo qaba, hidhannoo cimaa qaba, yaada qalbiinsa yeroo hunda nama nageenya waa'ee nageenya yaada jechaadha. Booda amma nagaadhaa booda waatu dhufa. Jedheeti waa hunda ija shakkiitiin ilaala caasaan nageenyaa akka kan biraa baay'ee bashannanuun baay'ee of dagachuun caasaa nageenyaa keessatti hin danda'amu aarsaa nama kaffalchiisa. Dhumarratti caasaa milishaa fi gaachana sirnaa nageenya tiksuu keessatti gahee leencaa bahachaa turaniif beekamtiin kennameefiiti jira.